Baay'een keenya jireenyi waan nu gowwoomsitu nutti fakkaata. Wayita umurii dargaggummaa keessa jirrullee galma keenya milkeessuu kan dandeenyu ta'uu keenya ni shakkina. Ofirratti amantaa hin qabnu jechuudha. Akkasumas namoonni biroon dandeettii galma keenya milkeessuu akka qabnu yoo nutti himanis hin amannu. Dandeettii ittiin galma kee milkeessitu ni qabdaa? Galma sirrii ta'e akka baafattuuf, galma baafatte immoo milkeessuuf akka hojjettuuf namni si qajeelchu jira. Kitaabni kun sii fi namoota galma isaanii milkeessuuf dandeettii akka hin qabnetti yaadan barsiisuuf barreeffame. Iccitii ofirratti amantaa qabaachuu fi milkaa'inaa waan gaarii yaaduudha. Kitaabni kunis waan gaarii yaaduu si barsiisuudhaan humna ittiin jireenya kee akka feetetti to'attu siif laatti. Namni kamiyyuu ciminaa fi dadhabbina mataa isaa ni qaba. Kanaaf jireenya kee keessatti cimina kee irratti xiyyeeffadhu. Akkasumas dadhabbina namootaa otoo hin taane cimina isaanii irratti xiyyeeffachuu bari. Jireenya kee keessatti gammaddee jiraachuuf cimina mataa keetii irratti, gama biraatiinis cimina namoota biroo irratti xiyyeeffadhu. Gaarummaan namoonni qaban yaadi malee ammeenya isaanii irratti hin xiyyeeffatin. Ofii kees namoota birees hin jeeqin. Waan ati beekuu qabdu, qabeenya guddaa fi beekamtii qofti gammachuu siif hin kennu. Gammachuun sammuu tasgabbaa'aa fi sammuu nagaa qabu irraa madda. Sammuu tasgabbaa'aa fi nagaa qabu qabaachuuf immoo gaarummaa namoota biroo fi cimina kee irratti xiyyeeffachuu qabda. Gaarummaa namoonni biroon qaban irratti yoo xiyyeeffatte keessi kee gammachuun guutama. Namoota biroo yoo jajje ofiis ni jajja. Kun immoo namoota waliin hariiroo gaarii fi bu'aa qabeessa akka qabaattu godha. Bara durii jaarsolii beektotatu namootaaf gorsaa fi qajeelfama kenna. Yeroo ammaa garuu televezyiinii, fiilmii bakka isaanii bu'ee namootaaf gorsaa fi qajeelfama kennaa jira. Gorsaa fi qajeelfamni nuti televezyiinii fi fiilmii irraa argannu kun immoo yeroof gaarii nutti fakkaatan iyyuu otoo nuti hin beekin suuta jireenya keenya balleessu. Sababuma kanaan dargaggoonni safuu akka hin kabajne, ofirratti amantaa akka hin qabaanne fi jireenya hafuuraa spiritual life isaanii akka hin gabbanne godhee jira. Kun immoo jireenya namoota baay'ee gammachuu akka hin qabne godhee jira. Kitaabni kunis tooftaa ittiin keessa kee gammachuun guutuu fi namoota biroo waliin hariiroo gaarii qabaattu si barsiifti. The Power of Positive Thinking, humna gaarummaa. Inseenii Makuraa akka hiiketti. Kan barreesse Deel Naayil. Ani kanan isiniif seenessaa jiru Sanyii Haayiluuti. Na waliin tura. Ergaawwan akkanaa gaarii ta'an namoota barsiisan argachuudhaaf subscribe, like godhaa. Yeroo keenya wantoota nama kofalchiisaniin gubuudhaan jireenya keenya qisaasessuu keessaa baanee gara barnoota jireenya keenya fi akkasumas humna keenya nu guddisaniitti yaa xiyyeeffannoon isiin jedha. Na waliin tura. Yeroo gaarii. Boqonnaa tokko. Waan gaarii yaaduu jechuun yaadota, jechoota fi fakkiiwwan milkaa'inaa keenya barbaachisoo ta'an qofti sammuu keenya akka seenan gochuu jechuudha. Kana jechuun adeemsa jireenya keenyaa hunduma keessatti waan gaarii yaaduu fi fuulduratti waan gaarii akka ta'u abdachuu jechuudha. Sammuu waan gaarii yaadu miira gammachuu maddisiisuun fayyaa akka qabaannu fi wantoota hojjennu hundumatti akka milkoofnu nu godha. Sammuun waan yaade yookiin abdate hunda milkeessuu ni danda'a. Wayita nuti guddinaa fi dhiphina namoonni waan gaarii yaadi nuun jedhu. Haa ta'u malee baay'een keenya humna guddaa fi faayidaa waan gaarii yaaduun qabu sirriitti waan hin qalbeeffanneef gorsa namootaa kanaaf bakka hin kenninu. Ati namoota sammuu isaanii gonkumaa waan gaarii hin yaadne ni beektaa? Namoota baay'een waan gaarii yaaduu faayidaa akka hin qabneetti yaadu. Sababa kana irraan kan ka'e nama dadhabbina namoota biroo caala cimina isaanii irratti xiyyeeffatu akka gowwaatti ilaalu. Namoonni tokko tokko immoo faayidaa waan gaarii yaaduun qabu ni beeku. Garuu akkaataa ittiin fayyadamanii bu'aa irraa argatan hin beekan. Dhimma kana irratti kitaabilee baay'ee barreeffamanii jiru. Leenjiiwwan hedduunis kennamanii jiru. Kana irraan kan ka'e waan gaarii yaaduun kun qalbii namoota baay'ee hawwachuu danda'ee jira.
Maaliif waan gaarii yaadna? Wantoonni nuti beekas ta'u otoo hin beekin goonu hundumtuu yaada sammuu keenya keessa jiru irraa maddu. Kana jechuun beekas ta'u otoo hin beekin wantoota jireenya keenya keessatti ta'an to'ataa jirra jechuudha. Yeroo barbaanne nama gaarii yookaan badaa, qaxalee yookiin doofaa, jabaa yookiin laafaa ta'uu dandeenya. Garaagarummaan namoota gidduu jiru ilaalcha qofaadha. Garaagarummaa ilaalchatu namoota sadarkaa jireenyaa garaagaraa akka qabaatan godhe. Namoota tokko tokkoof barnoonni bashannansiisaa madda bohaartiiti. Namoota kaaniif immoo barnoonni hojii nuffisiisaadha. Namoonni baay'een immoo barnoonni ulaagaa hojii argachuuf barbaachisu waan ta'eef barachuun gaarii akka ta'etti yaadu. Ilaalcha nuti yeroo ammaa qabnu yaada maatiin, hiriyoonni keenya fi hawaasni nuuf kennan akkasumas immoo yaada nuti mataa keenya ofiif kennin irraa madde. Kana jechuun ilaalchi nuti amma qabnu ilaalcha mataa keenya fi addunyaa kanaaf qabnu irraa madde. Ilaalchi kun haasaa nuti beekas ta'u osoo hin beekin keessa keenyatti haasofnu irraa uumame. Ilaalcha keenya jijjiiruudhaan tarkaanfii jalqabaa haasaa keessa keenyatti haasofnu jijjiiruudha. Waan gaarii yaaduun adeemsa jireenyaati. Adeemsa jireenya keenyaa hunduma keessatti waan gaarii yaaduu amaleeffachuu qabna malee gaafa feene waan gaarii yaadnee gaafa jibbine immoo dhiisuu hin qabnu. Kana jechuun waan gaarii yaaduun amala keenya dhaabbataa ta'uu qaba malee wayita wantoonni akka nuti yaadnetti nuuf deemuu didan qofa yaadachuu hin qabnu jechuudha. Jireenya keessatti waan gaarii yaaduu amaleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Sammuun keenya humna baay'ee guddaa waan kamiyyuu gochuu danda'u qaba. Humna sammuu keenyatti fayyadamnee waan feene kamiyyuu milkeessuudhaaf yeroo mara waan gaarii yaaduu qabna. Yeroo mara waan gaarii yoo yaadne jireenyi keenyas wantoota gaggaarii fi gammachuudhaan guutama. Waan badaa yaaduu irratti xiyyeeffannee sammuu keenya aarii fi dhiphinaan yoo muddine immoo jireenyi keenya dukkanaa fi abdii kan hin qabne nutti fakkaata. Kana irraa kan ka'e gammachuu fi abdii keessa keenyaa godaana. Adeemsanis humna sammuu keenyaa dhabamsiisnee abdii kutanna. Waan gaarii yaaduu yookaan waan badaa yaaduun battaluma sanatti jireenya keenya gaarii yookaan badaa hin godhu. Haa ta'u malee akkaataa nuti namootatti dhiyaannu fi akkaataa ittiin wantoota jireenya keessatti nu mudatan keessummeessinu murteessa. Gama biraatiin fayyaa keenya irratti ta'ee hariiroo namoota biroo wajjin goonu irratti dhiibbaa ni godha. Amalaa fi miirri keenya yaada sammuu keenyaa dhuunfatee jiruu irraa maddu. Fakkeenyaaf ganama hirribaa kaatee akkuma yeroo kaanii gara hojii kee deemtee haa jennu. Wayita ati waajjira ol seentus hojjetaan si waliin hojjetu tokko fayyaa kee miti fuulli kee waan daalacha'e natti fakkaata. Utaalloo hamaa namoota baay'ee qabee jirutu si qabate jechuudha yoo siin jedhe ofii sammuun kee duuba deebi'ee ganama wayita manaa baate fuulli kee daalachaa akka hin turre yaadda. Kanaaf daawwitii fudhattee of ilaaltee fuulli kee daalachaa akka hin jirre wayita argitu yaadni namichaa gaafii sitti ta'a. Garuu battaluma sana namni kan biraanis dhufee yaada wal fakkaataa yoo siif kenne miirri gaarii akkasitti hin dhagaamne godha. Hojjettoonni hundumtuu yaada wal fakkaataa yoo siif kennan immoo miirri kee baay'ee waan jeeqamuuf fuulli kee qabatamaan ni daalacha'a. Sababni isaa sammuu waanumaati itti himte hojiirra oolcha. Keessi kee nagaa akka hin taane waan yaaddeef sammuun kee waan itti himte sana qabatamaan siif dhugoomsa. Otoo ati keessa kee fayyaa ta'etti yaaddees sammuun kee qabatamaan fayyaa sii taasisa. Atumti mataa kee ofiif ilaalcha gaarii akka qabaattu of gochuu ni dandeessa. Akkasumas galma kee milkeessuuf of onnachiisuu ni dandeessa. Kanas gochuu kan dandeessu sammuu kee waan gaarii akka yaadu yoo shaakalsiiftedha. Yeroo murtaa'eef erga shaakaltee boodas amala dhaabbataa siif ta'a. Dhuma irratti jireenyi kee wantoota gaggaarii fi gammachuudhaan guutaman sammuun kee waan gaarii qofa irratti akka xiyyeeffatu gochuun jireenya gaarii taasisa. Ani ofirratti amantaan qaba. Fayyaa nan qaba. Milkaa'een jira. Dandeettii galma koo milkeessuuf na barbaachisu qaba jechuun yaadota gaggaarii akkanaa sammuu keetti himi
waan gaarii akka yaadduuf gochuu ni dandeessa. Kun immoo galma kee milkeessuu si onnachiisa. Sammuun kee waan gaarii akka yaaddu yoo goote jireenya kee akka feetetti to'achuu ni dandeessa. Garuu kana jechuun waan gaarii yaaduun rakkoowwan kee hundumaa sii fura jechuu otoo hin taane mala bu'aa qabeessa rakkoolee jireenya kee keessatti si mudatan ittiin furtuu fi keessummeessituuf si barbaachisa jechuudha. Jireenya gammachuun guutame jiraachuudhaaf tokkoffaa milkaa'ina abjoodhu. Kana jechuun hojii kee, barnoota kee, jireenya kee fi adeemsa jireenya kee mara irraa bu'aa gaarii akka argattu yaadi jechuudha. Waan keessa keetti abdattee fi abjootte kana qabatamaan dhugoomsuufis kaka'umsa qabaadhu. Lammaffaa qalbiin kee wantoota jireenya keef barbaachisoo ta'an qofa irratti akka xiyyeeffatu godhi. Galmawwan jireenya kee baafadhu. Galmawwan kanniinis milkeessuudhaaf akkaataa barbaachisummaa isaaniitti duraa duuban hojjedhu. Rakkoolee jireenya kee keessatti si mudatan injifachuuf tarsiimoo baafadhu. Waa'ee rakkoo si mudatee yaadda'uu fi dhiphachuuti yeroo kee gubuurra tooftaa ittiin rakkinicha aantu yaadi. Namoota biroo fakkaachuu hin yaadin. Ofumaa kee ta'i malee of gowwoomsitee nama biraa fakkaachuu hin yaalin. Sadaffaa sabrii qabaadhu. Guyyaa guyyaatti jijjiiramaa fi fooyya'insa argamsiisaa deemi. Waan dandeessu hojjedhu malee sababa gufuun si mudateef of booda hin ilaalin. Dogongora kee irraa baradhu. Ga'umsa kees dabalaa deemi. Galma kee milkeessuuf tooftaalee filannoolee adda addaa qopheeffadhu. Haala irratti hundaa'itii tooftaalee tarsiimoo kee jijjiiri. Waan haaraa hojjechuu yookaan gochuu yaali. Namoota muuxannoo qaban quunnami. Waan siif hin galle gaafadhu. Namoota gaafachuu hin salphatin. Sammuun kee waan ati feetu qofa irratti akka xiyyeeffatu godhi. Egeree kee abdachiisa fi jireenya gaarii akka ta'utti yaadi. Qorannoolee hedduun akka mirkaneessanitti namoonni amaloota armaan olitti tarreeffaman qaban wayita haalli isaaniif mijatu ni injifatu yookiin ni milkaa'u. Wayita rakkoon isaan mudatu immoo damdamatanii turuu danda'u. Namoonni yaada isaanii to'achuu danda'an ga'umsa fi dandeettii isaanii dabalaa deemu. Kun immoo jireenya isaanii fooyya'aa akka deemu godha. Yaada sammuu keenyaa to'achuun amantaa ofirratti qabnu akka gabbatu, waan gaariis akka yaadnu nu godha. Yaadni gaarii fi yaadni badaan humna waan qixaa fi faayidaa garaagaraa qabu. Sammuun kee waan gaarii yaaduu irratti akka xiyyeeffatu yoo goote humna jireenya keef bu'aa gaarii argamsiisuu irratti. Sammuun kee waan gaarii yaaduu irratti akka xiyyeeffatu gochuuf immoo beekumsaa fi leenjii si barbaachisa. Ilaalcha fi yaada kee battaluma tokkotti jijjiiruu hin dandeessu. Yaada fi ilaalcha kee jijjiiruudhaaf beekumsaa fi leenjiin si barbaachisa. Kanaaf kitaabota dhimma kana irratti barreeffaman dubbisi. Bu'aa waan gaarii yaaduun qabu gadi fageenyaan xiinxali. Itti fayyadamuuf sammuu kee amansiisi. Humni yaadaa humna baay'ee guddaa jireenya keenya irratti dhiibbaa olaanaa godhudha. Jireenyi kee yaada sammuu keenya keessa jiru murtaa'a. Yeroo baay'ee yaadni sammuu kee keessa jiru otoo nuti hin beekin sammuun keenya irratti dhiibbaa godha. Kana jechuun jireenyi keenya yeroo baay'ee otoo nuti hin beekin yaada sammuu keenyaa bocama. Garuu adeemsi kun otoo nuti hin beekne yookiin fedhii keenyaan akka raawwatu gochuu ni dandeenya. Yaadni kun aaraa sitti ta'ullee waan si miidhu waan hin qabneef itti fayyadami. Sodaa ceephoo namootaaf jettee yaada kee jijjiiruu hin sodaatin. Namoonni waan fedhanaa jedhan ati itti fayyadami. Wantoota jireenya kee keessatti si mudatan hundumaa gaarummaa isaanii irratti xiyyeeffadhu. Keessa keettis ta'u namoota biroo wayita haasoftu jechoota gaggaarii fayyadami. Sammuun kee waan gaarii akka yaadu waan godhuuf xiqqoos kolfuu yaali. Wayita ati yaada badaa yaada gaariidhaan bakka buusuu yaaltutti keessi kee yeroo abdii kutatetti hin dhiisin. Yaadawwan gaggaarii keessa kee jiraniifis si gammachiisan irratti xiyyeeffachuu yaali.
miira dadhabaa fi abdii kutannaaf gonkumaa bakka hin kennin. Kutannoodhaan irra deddeebitee yoo yaalte akkaataa sammuu kee itti fayyadamuun jijjiiruu ni dandeessa. Battaluma yaadni badaan sammuu kee keessatti seenee yaada gaariidhaan bakka buusuuf carraaquu qabda. Yaadi badaan erga ati sammuu kee keessatti baaftee booda deddeebi'ee sammuu kee seenuu ni yaala. Kanaaf atis battaluma sanatti yaada gaarii irratti xiyyeeffachuudhaan ofirratti qabda. Kana jechuun fakkiilee lama fuuldura kee jiran tokko irratti xiyyeeffattee kan dhiisuu qabdu jechuudha. Akkaataa kutannoo ittiin fayyadamu sammuu kee waan gaarii qofa akka yaadu barsiista. Akkasumas yaada badaatti balbala akka cuftu goota. Haalli jireenya kee yeroo ammaa waan fedhayyuu haa ta'u, ati waanuma gaarii yaadi. Waan gaarii akka argattu abdadhu. Jireenya kee gara sadarkaa gaariitti akka guddatu abdadhu. Ati akkanatti amantaadhaan abdannaan waan yaadde kanas qabatamaan ni argatta. Wanti ati yaadde milkaa'uudhaaf yeroo murtaa'e fudhadhu mala. Garuu turuus dhuma irratti waan ati yaadde inuma milkaa'a. Tooftaa kanatti fayyadamuudhaan irra deddeebitee yaadawwan gaggaarii sammuu keetti himuu qabda. Yaada tokko irratti deddeebitee sammuu keetti himuun yaadicha sammuu kee keessa akka turu godha. Yaadni sammuu kee keessa dhaabatee ture kunis amala dhaabbataa siif ta'a. Kitaaba kanan ani isiniif seenessu Sanyii Haayiluuti. The Power of Thinking, humna gaarummaa. Insiinii Makuraa Nuufiki. Kitaaba jaalatamaa addunyaa keenyaa kana isinii qabadhee dhufu kootti baay'een gammada. Kitaaba kana irra deddeebi'ee akka isinii dhiyeessuuf isin immoo na hordofaa. Kutaa jalqabaatti kutaaleewwan biroo guyyaa guyyaan itti fufu. Kanaaf iyyuu subscribe, like gochuudhaan na waliin turaa. Galatoomaa.